رجل فين الدم السلام عليكم. بسم الله جدي أول دبتشا الحمد لله قالت ربتشا يا ربنا لافس جدي اتمتشا نولالتو قرو أنا ما قربتشا. الله أكبر الله أكبر. أمس بسم اللهين اتفوف وان هندا درسين جل كبدا مكا ربي قدا الرحمن الرحيم تلسا قرقدا الحمد لله التانسين حمدا ربي سلطان نساء إدرابودا وهند مدر رحمة بربادا أكر رتبوس نبي محمد صلى الله على جميع الاهتداء. الله أكبر الله أكبر. إذا كان أما هندم تكيسني نجاد كم جرت بقر رجسني كسموتني كينيا علماؤني كينيا وري سينافتي أرى والجسني السلام عليكم جرين سنغافر ده هندم كيسني باينا مدبا والله بالله إسن وامنان أفتن الحمد لله دفوك السنت جمني والله تلجتني تسو وإنا لله والولدت مرما وإنا لله قرو أجنبيا أهتنكو والله نكاد نانقرو وإنا لله وان باين هذا أستغفر الله يزني يوغو تنس حفظنا لله. الله أكبر الله أكبر. يا رحمن قلاتك انك قلفنا نفيلتين نفكنتي هداكنا إن كان فنون دين الإسلام تيمبونا هداكنا هواسك انك غرفنا. الله أكبر. هدام فكين يجيرو كجلشا المنام إيماني قبروتا سمام مدالما الرحمن سين في دين فكن سين هدى حوي أمة تسلام ربي سينوف بوسي ربي سينوف بوسي هدام فكين يجيرو كجلشا المنام إيماني قبروتا سمام مدالما الرحمن سينو في دي هندا سيجالسيسي هوي أمة تسلام ربي سينو بوسي ربي سينو بوسي. إيغان باينا مدبا إيغام colleen namaadhaa ganama dafee ka'ee subiisaa salaattatee gara manaa deebi'ee qursiisaa barbaaddatee yoo hin qophoofne ta'es haadha manaa gaafatee maaloo yaa bareedduu koo dafii ka'ii qopheessi waan akka kee bareedduu dafii as nuuf dhiyeessi bishaanis nuuf bubuusii manas nuuf babbareechi ixaanas nuuf aarsiitii dafii qursii dhiyeessi jedha gaabbaan manaan. Egaa inni kuni hunduma keenya kan maala nabichaamni jiru addanas ustaazonni keenya baarakallahu fiikum mee deebii kana dhaggeeffadhaame ustaaz ibsaan faallee hawwuun dhabanii deebii deebitu kana inaafsisuun oolu ishi amman qopheessa dafee yaa bareedaa koo si malee maalan qaba yaa abbaa areedaa koo asin ilaalinaga garuma jiru laala garuma jiru sana ishi amman qopheessa dafee yaa bareedaa koo si malee maalan qaba yaa abbaa areedaa koo ariitiin kee arraame yaa abbaa numeerii koo diimaa koo daalacha koo gabaabaa koo dheeraa koo eessammoo dhaquuf jettaa tokkicha koo leenca koo maal jettarre Allahu Akbar. Abbo wanni kun nama nama itti innis akkas jedheetu deebii isheetiif kenna dhungatee ofitti qabee irraa siqee ilaalaa ishee dinqisiifannaa
hin dhageenye moo ati proogiraamii qabnaa sagantaa alhudaadhaa har'a ganamaan dhannaa beenumee shirshir jedhi wajjiniin achi dhannaa proogiraamii daawwannee walumaan bashannannaa jedhe. Allahu akbar jedhee xumura irratti maal jedhe beektuu laata? Amma gaa dubbii wayii ka'e. Al dhibba gammachiisee al tokko waa dubbannaani kaballaan addanaan dhufuu fedhe. Ennaan amma osoma jedhu ani koo jedheen irraa siqee ilaale. Ani koo gaafan asii achi si ilaalu kaarboon daayoksayidii of keessaa baaseen oksiijinii fudhadhaa wayyaa makooti se'ee wayyaa makee uffadhaa Oromiffaan xiinxaleen Amaariffaan dubbadhaa sirriima se'een surree galagalchee uffadhaa abjuudha ta'een beeku ji'a afaarran qubadhaa haadha manaa kan biraa sachumaan dabaladhaa. Abjuudhaan ol ba'e gubbaa dhaqee pilaaneetii adda biraa laale. Jennaan amma gaafanni kun dhufe amma gaafa reediyoon dubbii dabarsitee ta'uu diddu hin kabalu. Korororororreetti bini kabalanii sirreessu waan isaa ta'uu didde afaanitti ishee macarrashaa kanatu pilaaneetitti ta'uu didde. Jennaan amma gaa manaa baane gaa sila manaa baanii turanii eessa akka isaan lixan immoo namni hin argine. Asuma dhufnee argaa jirra gaa kun addanuma jiru akka isaan itti dhufan immoo hin barree. Warra kam isaanii? Maaligaa yaa ta'u ka karaa guddaa kanarraa wajjiniin dudubbachaa haasaan kolfaa gammadaa wajjiniin xaxxabachaa yoonni xinnoo gufates anaan waliinis jecha habibtii koo hubbii koo tokkittii koo lubbuu koo bareedduu koo diimtuu koo yaa ruuxii yaa qalbii koo narraa achin fagaatin maaloo oksiijinii koo jechaa jedhanii gammachuudhaan sila manaa ba'anii utuu akkas taphatanii dhufanii as ga'anii isa qobaasaa dhufu hunda hawwisiisanii. Allahu akbar. Inni qobaasaa dhufu inni qobaasaa taa'u silas qobaasaa dhuma innumti akka kootii beeki yaadisaa kuma akka nama maraatee qobaa masaa gunguma. Raayyaa abbaa macaatu maal jedhe? Nama fuudhee bultii islaamaa jaaru rabbiin nu taasisu kan wal gargaaru fuudharratti waa hundumaani haadhaaf abbaan isaanii yoo amrii cimsee dargaggoon kanaa fi kan fuudhuu dhiisee maatii biraa amriin cimnaani. Akkamittiin fuudhuu sinoon dhowwaatu qabeenyaaf dhabeenyaa isaa madaaltu kanaaf dhiisee fuudhuu shabaabni. Allahu akbar. Kana bichaadha inni raayyaa abbaa macaa gaafannaan maal jedhe lakkii waan ta'e wayitu jira isa moositiin himu jedheen naanan immoo isin noose. Isin hin noose gaa maaliif ree gaala addana wal buqqeete teenya akka itti waa dubbannu qabnu naan jiraallee naan natti mi'ennaani jiralleedha addana laalimee akkas ilaalladhu jedhe. Ennaana maaf dhiise mee shabaabni jennaan guyyaa tokko jedhe waltajjii waa irratti dubbate. Mee namni haadha manaa keessan isin hassaddu namni haadha manaa mana isin gootu jennaan kan galgala bareedaadhuma galee ganama immoo akka nama mana daabboo keessa bulee aba qamxariira akkasitti manaa ba'a jennaan amma namni haadha manaa keessan isin hassaddu mee kaadhaa badhaa jedheen. Kaatanii daawwatu dhinkayina addana jiru dana jiru gaalaalachaa booddee makaatu dhiisa. Ennaani kaadhaa badhaa jennaan hundumti kun ka'ee dhaabate hundumti kun ka'ee dhaabannaan tokko taa'eef hundumtu gara saalan atadhunnuuna anna imra'atahu saaliha jedhe garii utuun hin fassaru ta'e siloo haadha manaasaa gaarii wayiitii ilaayii jedhe. Jennaani mee gaarii ta'uun dhabdu mee gaafanna jennaan gaafa si gaafatani maaloo jedhe duddana kuttee duddana kunnaanani akkatti ka'ee dhaabadhu dhabee. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Dubbiin akkas ta'e egaa akkuma akka namicha dullaanii harkatti ba'ennaani galgala iyya uu jedhe harka kana quba kana baatee bule tokko bira bule jennaan inni immoo utuu rafin bule
maaliif inni niyya mana kee deeme oli jedha waan ta'eef ganama kaatee namicho isa fayyaa sana gaafatan gaa namicho akkam jennaan inni fooyyee qabaanatu eedhee jechuudha inshaallah nan gaggabaabsa baarakallahu fiikum dadhabaa dadhabdanii inshaallah nan gaggabaabsa baarakallahu fiikum jedhee har'a ganamaan waan hundaa mijeeffatee meedoosaa barbaaddatee areedasaa filatee akkuma yoo akka kootee sirruma haa xaawwatee waamicha alhuudhaadhaa ganamaan nuuf awwaate isa kanaaf nuti immoo kunoo isin simannaa seeraamikii hojjennee afata isiniif amnee weelkaam isiniin jennaa balbala keenya bannee weelkaam isiniin jennaa akkam fayyaadhaa jennee nagaa isin gaafanna isa rabbiin ajajus assalaamu alaykum kunoo isiniin jenna والتجي هداكنا دا ربيتو ولنوف كن أستاذو تكين هندا كنو أسيتي أرغن أستاذ إبسافي نجاشي ربيتو إسان نوف كن ربيتو إسان جالان كنافو إسان جالان نوامنان إسان نفاني كنافو إسان جالان نوامنان إسان نفاني كنافو إسان jalan waa'ee dhaala saamamnee har'a dubbachuun qabaa argaa beekaa callisuun inni silayyuu fafa waggaa kumaan dura taa'ee waa ilaalee as qabee achi qabee ilaalee madaalee Abbaas ibnu Farnaas xiyyaara faayaale Allahu akbar addunyaan nufaalee hacuuccaan nu dhaalee seenaa Abbaas Farnaas lafa keessa waale dhaalli nuun saamamne barbaayyee dhadanuu boombaa fayyadamtu duniyaan hundinuu jaarraa hedduu dura dubbata seenaanuu maatii Ahmad Shaakir ijoollee sadanuu isaantu nuu fide boombaa har arginu Allahu akbar na dhagahi har'a yoo wal qabanne wanti kun nuuf dhiphataa yoo har'a jajjabaanne diiniin keenya bal'ata dhaloonni bor dhufullee numarraa ilaallata cal jettanii taa'uun hin barbaachisu wanni dargaggoon keenya baarakallahu fiikum wanni nuu galuu qabu gufuun miilla si dhahee miilli kee yoo kulkule deebi'ee siif jabaata gaafa guyyaan bubbule lafa gufuu hin qabne hin qabdu addunyaatu jaalalaan jibbamoota achii jalqaba waatu qoreen namni siif dhaabeen yoo mudattes kufaati ati gaarummaa yaadi galgalli isaa sumaa fi diina qoree siif dhaabee ittiin si wawwaraanuu atis qoree dhaabdee fi hin yaadin irra aanu dogoggora lammataan hin malu madaalamuun bakka eeboo waraane eeboon hin wal'aanamuu obsaan adeemsis keenya gara fuulduraatti hudaa keenya jabeessuuf obsa nu gaafata jechuudha gaafa asirraa deemtu riip jechuun koo bu'aa maalii siif qaba ashaaraa lafa kaa'ii seenaan kee hafuu qaba erga namichi du'ee seenaasaa barreessine maxxansa gaddisiisoon FB'n macheessine emotion immimmaaniif reaaktii fuula gaddaan post yoo goone akkaawuntii addaddaan namicha fooniif lubbuun gargar ba'e kanaa fi riip jennee barreessuun bu'aa maalii qabaa fi utuu riip jechuun qofti ta'e galaa akhiraa silaamaaf wal dhibbifna rakkina maaltu jira ni jiraata dhaloonni bilaasha lafa dhiitaa atis waanuma dandeessuun humna kennama miita osoo riip jechuun si fayyada ta'eeti gaafa duutus manni kee akkasiif ta'u ballaa riip jennee geggeessinee achi si keenye galla nama du'een riip jetteef hin kennitu jannata ittiin jechuu dhiifteefis hin taasiftu jallata Allahu akbar ati gaafuma duutee biyya lafaa gadhiiftu akkaataa itti dhaqxee boolla kee keessa ciiftu rabbitu siif murteessee hojii kee har'aa laalee namni hojii isaatiin achitti kan si caale malee seera rabbii cabsinaan dubbii diinii dabsinaan reestiin piisii qofaadhaan reeffin ciisu nagaadhaan Allahu akbar dargaggoon hunduu meejaabadhu erga ol kaatee wal qabadhu waa'ee diinkeetii tattaafadhu الهدى هواس غرفدو نمني هجتو برديني كان سابي كما براسني
أتنوف جمسي هداكنا نوف جابستي يا ربنا ثبتني 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 الله أكبر سمو أتيك أبتين على التسيف ركيتشام سنير رفجافت ديبسيسيف بكلشام ديني كيف ركيسا دا أبدي كتون ديم ستي دفتي أبدي هم كتين وان حجتو كيستي سبب ركو كانان إرغا دردوري قاتا بر الدنيان كو يونا واميك الأبدلاتا توماس إديسن غافا أمبولي دا ملكا ددبي كما كود اندوغو غورا لكا كما سغالي أول اتدبي يالي هرق خلقني إسا غوتو الدنيا دالي أما تو توماس غافا سن أبدي كو تيجراتي سلا الدنيان هرق إفا مالين جراتي wanti hojjetan tokko nama dhibus keessisa deddeebiin ayyaaluu tufagoo nama deemsisa hojiin tokko jalqabdee yoo kufte jalqabaani harka marattee ciiftee hin taa'in sababaani tarsiimoo kee jijjiirtee ammas jalqabda deemsa kan karaan biraa dide karaa biraatu geessa malee yaaliima tokko yoo hamileen si buutu kufaatii lakkaawwachaa teessa bara kee guutu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wassalaamu alaykum ورحمة الله وبركاته عفوا الله أكبر وبالله التوفيق والسلام عليكم